Ashamaa harka fuunee jaallatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo akkam jirtu fayyaa keessanii jirtu jireenyi badhaadha. Jiraachuun gaariidha waan hundaafuu jechuudha. Kan baranaa kan dubbannee kam dhiifna. Kan dubbannee kam dhiifna. Walii isaayyuu wallaalle jirra. So amma jechuudha yeroo ammaa kana kan nafxanyaan nutti ta'ee jiru dhiira Oromooti. So dhiira Oromooti kan nafxanyaan nutti ta'ee jiru kan shamarreen keenyatti nafxanyaa ta'e kan shamarreen keenya janajjanee yaadan taane keessa kan galchee deemaa jiru kan nafxanyaan nutti ta'e too nafxanyaatti duula bantaniiti nafxanyaa sinitti ta'aa jiru. Kanaafuu akkuma argaa jirtanii waan miidiyaa kanarra deemaa jiru namni hin argine hin jiru. Inni suura namaallee maxxansuu hin feene akkasuma yaada kiyya haasa'uu barbaade. Kanaafuu jechuudha obboleeyyan kiyyaa warri biyya hambaa jirtanii jiru biyya hambaa kana ni beektu. Biyya hambaa teessanii nama jaallatina dhugaas ni jedha. Kan zariisaa beektan kan lammiisaa beektan ti jaalladhaa. Micaan kun ammoo too zariisaa beekte too lammiisaa beekte ta'e mudannoon kun irraa hin ga'u. Nama zariisaa hin beekne nama lammiisaa hin beekne nama haadhasaa abbaasaa hin beekne nama biyyasaa hin beekne zimbilooma onlaayinii irraan jaallatte kaleessa guyyaa kaleessaa terooristii dhugdee miidhaa hedduu ofirraan geessee jirti. Inshaallah akkuma ta'ettuyyuu hatattamaan lubbuun ishee dooftora bira ga'ee jira. Ni fayyitii abdii guddaa qabna. Obboleeyyan keenya warra karaa amma gara fuulduraatti argaa jirtan obboleettii keenya kanarraa fatiyaa kanarraa barumsa fudhaa. Dhiira yeroo jaallattan suuta jaalladhaa. Shamarreen Oromoo jaalalan beektu jettanii yeroo duraa afaan banaa turtan. Shamarreen Oromoo akkamitti jaalalan beektu? Dhiira keenyatu dhiira Itoophiyaa keenyatu jaalalan hin beektan isin. Osoo jaallachuu beektanii osoo hammachuu beektanii akka kanatti yeroo isheen dararaa hamma kana keessa galtu cal jettanii ilaaltu. Maala gurbichi inni micaa kana fuudhee janajjanee jaalala keessa galchee kuni obboleettii qaba miti haadha qaba miti. So gara feeteeniyyuu aarii ishee kanarraa qabbaneessuu qaba. Inni mataa isaatinuu jaalalan beeku hiikaa jaalalan beeku namatu janajjanaa duraan janajjane. Kanaaf jechuudha amsa isinii qabu obboleeyyan kiyyaa. Warreen aga ammaatti rakkoon isin hin mudanne namni rakkoon hin mudanne jiru kan biyya hambaa jiru. Akkuma kana jechuudha kan baay'eetti cannaqamaa jiru jira akka fatiyaa kana onlaayinii irratti hin baane malee miidiyaa kana irratti hin baane malee namoota hedduu rakkatee jira. So sababa jaalalaatiin jaalalli maallaqaan hin bitamtu. Jaalalli hireedha. Wal jaallachuun hireedha. Wal dhabuun hireedha. So obboleessa kiyyaa micicha gurbicha sakaayiroo sana jechuudha fatiyaa kana rakkoo kanarraan geesse akaraa duniyaa keef maal keesse haadha qabda obboleettii qabda mee maal jettamee kana atis biyya hambaa jirti isheenis biyya hambaa jirti yeroo biyya hambaa keessatti dararaa haganarraan geessu atumti nama akkamii jaallachuuf deemtame dubartii warqii qabdu jaallachuu deemtamoo nama akkamii jaallachuu deemta ana kana dhibe kana. Kanaafuu obboleeyyan kiyyaa warreen shamarreen keenya warri biyya arabaa jirtanii jaalala yogguu jaallattan suuta jaalladhaa. Shamarreen Oromoo jaalalan beektan jedhanii yeroo duraa tokko miidiyaa irratti odeessaa turanii shamarreen yoo sin dhiifte dhiira biraa nama biyya biraa yoo jaallatte bataskaanii jala deemtii toonitu jirru jettanii baangaalii jala deemti jettanii yaada hedduu gabaasaa turta yeroo duraa. Sin jaalalan beektani yoo namni onnee sinii kenne onnee keessan namaa kennuu hin beektani. Akkamitti sin jaallatti mee shamarreen keenya? Dhiirri keenya yeroo ammaa dhiira keenyatu nafxanyaa nutti ta'ee jira beektanii dhiiruma Itoophiyaatu nafxanyaa ta'ee jira samana kana. Kanaafuu jechuudha jaallachuun beektanii jaallatamuun beektanii jaalalli kabajaadha jaalalli hireedha wal jaallachuun hireedha wal dhabuun hireedha akkuma ta'eyyuu. So obboleettiin keenya akkas fatiyaan sun immoo biyya hambaa keessatti hagan akkas dararaa kana keessa galtumee hagamsitti dhaga'ama. Obboleessi keenya inni biyya kaayiroo keessa jiru suni micaa kana fuutee dararaa keessa galchite kuni ati silaa fatiyaan jechuudha rabbuu ishee haa fayyisu yoo fatiyaan fayyuu baattus dhiistus ati dhuguma addunyaa kanarra hin jiraatta jettee yaadda atis hin jiraattu atis hin jiraattu maaliif atis dhabama taata maaliif gaafa duraa maaliif haqxee janajjante kan janajjanaa hin beekne kan jaalala hin beekne kan hammachuu hin beekne osoo jaalala beektee
haganan darartu guyyaa tokkoyyuu maaliif boossi nama ati jaallattu sana guyyaa tokko maaliif rifachiifta osoo jaalala beekte jaalala hin beektan dhugaa rabbii lammiin keenya Itoophiyaa kan taatan jaalala hin beektan hammachuun beektani onnee kennuuf hin beektan kanaaf jechuudha Fatiyaa irratti ilaalaatii barumsa fudhaa obboleeyyan kiyyaa haga ammaa namni rakkoo hin rakkanneen jiru namni mudannoo jaalalaatiin kan hin rakkanneen jiru ifa hin baane malee kanaafuu kan zarii isaa beektan kan lammii isaa beektan kan biyya isaa beektan jaalladha akkasumatti intarneetii kanaan meesenjarii kana gadi buuftanii imoo kana gadi buuftanii waastaapbii kana gadi buuftanii jana jantanii booda musiibaa ofitti gadi fidiinaa rakkoo ofirraan gayinaa maatii keessan seenaatti nambisiinaa jireenyi jiru biyya hambaati Fatiyaan kun amma kunoo jireenyi Kaayiroo akkuma argitan kana so jireenyi Kaayiroo kun baay'ee ulfaataadha kanumaafuu haaluma jiruuti kanaaf jechuudha Fatiyaan kun biyya namaa keessatti mudannoo hedduu ishee mudate so amma rabbi ishee haa fayyisu waa maraafuu gaafa isheen fayyitee namummaatti deebitee gaafa sana haasofna amma warreen suura ishee fuutanii miidiyaa gubbaatti maxxansaa jirtan kun irraa gattaa yaaki jiraa isheettuun taane warri viidiyoo namaa TikTok irraa funaantanii fiddanii miidiyaa gubbaatti gurgurattan irraa of qusadha warreen ammasin Fatiyaa miidhamuu ishee kana gaafa isheen cinqamtee jaalalaan mudamtee boossee maraattu gaafa sana qaldii gootanii viidiyoo ishee fiddanii miidiyaa gubbaatti maxxansitanii maallaqatti qayyarattanii Fatiyaan isheen amma boossu biyya Kaayiroo keessaa micittiin kaleessa jaalalaan mudamte namni jaalanneen jiru namni jaalalaan hin mudamneen jiru addunyaa kanarraa jaalalli maallaqaan hin bitamtu so kanaaf jechuudha obboleeyyan kiyya amsa isinii dhaamu biyya hambaa keessatti hin dararaminaa yogguu jaallattan suuta jaalladha isumaa yoo jaallattan nama zarii isaa beektan nama lammii isaa beektan jaalladha kanaaf jechuudha amsa hin qabu dabalatammoo micittii ishee kaleessaa micaan sun gurbaan ni jaallate Harargeedhaa jedhanii dhugaasaaf sobasaa hin beeynu yeroo ammaa kana afarsamaa jira Micittiin immoo isheen kaleessa miidiyaa gubbaarratti baaftee Fatiyaa kana haasofsiiftee micaa Harargeetti. So gandummaa keessanirraa gattaa micaarraa gattaa micaan akka nama tokkootti dhaqxee mana ishee dhaqxee seenaa ishee qorattee waan isheen cannaqamtee boossuuf TikTok irratti fiddee miidiyaa gubbaarratti haasofsiiftee yaada ishee hundaa uummata beeksisiifte. Uummata barsiifte yaada Fatiyaa. Kanaafuu sin fuutanii gara gandummaatti qayyaraa jirtu warri gandummaatti qayyartan irraa gattaa sin jedha sin ormummaan beektanii gandummaan nama qooduu kutahan nama qooduu akkasi dura gaafa ishee rakkattu itti kolfaa turtanii viidiyoo ishee TikTok irraa buuftanii YouTube gubbaarratti maallaqaan qayyarataa turtan Abduu Mubaayil yeroo baay'ee viidiyoo TikTok irraa guure isa ijoolleen achirratti caffartee taphattu fidee maallaqaan gurgurataa ture viidiyoo ummata TikTok irraati buusee maallaqaan gurgurataa ture gaafa sana obboleettii kiyya maaliif akkas rakkatte jedhee hin gaafanne viidiyoo achumarraa gadi buusee TikTok irraa gadi buusee Abduu Mubaayil viidiyoo ummataa gadi buusee YouTube gubbaarratti maallaqatti qayyaratee jira maallaqatti gurguratee jira so of danda'a kan keessaniitiin jiraadhaa isa namni tokko itti laffeetti yaada mataasaa ibsate TikTok irraa gadi buustanii viidiyoo namaan gurgurattiina Abduu Mubaayil guyyaa micittiin kun viidiyoo tokko fuulatti qubee maa barreeffatte fiddee xaba goote miidiyaa keettiin guddifatte Abduu Mubaayil so kanaaf jechuudha obboleeyyan kiyya amsa isinii qaba yogguu jaallattan suuta jaalladha nama zarii isaa beektan nama lammii isaa beektan jaalladha boodas immoo kufaatii akka Fatiyaa kana isinirraan ga'a kanaafuu obboleettii keenya micittii ishee kaleessaa miidiyaa irratti baaftee micittiin sun Harargeedha sin garuu gara gandatti qooddani micaan sun homaan balleessine mana ishee dhaqxee rakkoo ishee irraa furtee miidiyaa gubbaatti baaftee rakkoo ishee mudate hunda miidiyaa irratti haasofte Fatiyaan kanaafuu sin warri gandummaatti qooddani gandummaa keessan irraa gattaashi fayyaattuu hin taane gaafa Fatiyaan maraattee boossu fooloo boossi laayikii boossi jettanii ittiin taphataa turtanii viidiyoo ishee fuutanii dalagaa turtanii har'a Fatiyaan rakkoo keessa galte jennaan suura ishee ol dhooftanii gad dhooftanii miidiyaa irratti gurgurataa jirtu so ummanni Kaayiroo jiraw rakkina Fatiyaa haa ibsu hankanaan achi ummanni kaan warri YouTube gubbaarratti baaftanii warri TikTok gubbaarratti baaftanii suura Fatiyaa ol dhooftanii gad dhooftanii bu'aa hin qabdan irraa gattaa ummanni Kaayiroo haala Fatiyaan keessa jirtu ni beeka kanaafu
warroon itti miidiyaa gubbaatti maxxansitanii suura fatiyaatti walii gaddeemtanii irraa gattaa. Jiraattu namaa hin taane isin. Gaafa namni rakkate jechuu afaan bantanii gaafa isheen mudamtee rakkoo kana keessa galtee boossee maraataa turte fatiyaan guyyaa sana jechuudha namni tokko irratti ba'ee kalaama tokko hin dubbanne obboleettii kiyyamaan rakkatte obsi rabbi rizqii gaarii siifaa baasu rabbi carraa gaarii siifaa baasu dhiira kana wajjii wal dhabde dhiirri biraa jira jettanii namni gorsee hin jiru arrabsaa turtanii fatiyaa irratti duula banattanii har'a fatiyaan keelolesii dhugde jennaan irratti duula banattanii suura ishee ol dhooftanii gad dhooftanii ittiin deemaa jirtu. Kanaafuu warra ishee rifachisiinaa warri isheen rifatu miidiyaan babal'attee jirti maatiin fatiyaa rifatu irraa gattaa warri miidiyaa gubbaatti suura ishee maxxansaa jirtan. Kan suura ishee maxxansaa jiru sinuu ni beektu uummanni kaayiroo rakkoon qabu bira jiru isaan haala isheen itti jirtu uummataaf beeksisu yaada isheen keessa jirtu. Kanaafuu warri yaada biraa odeessaa jirtan immoo nurraa gattaa yaaki. Gandummaa keessan dadhabne yaaki waa biraa gandummaa qabde gandummaa malee waa biraan beektan isin. So amsan qabu amsa guddaa asinirrattinidha. Mee maaliif wal rakkiftu biyya hambaa keessatti wal jaallattanii iimoo wal jaallattanii meseenjaraa wal jaallattanii tiktokii wal jaallattanii mee qiyaama maaliif walitti buustu? Jireenyi jiruu biyya hambaati walii yaaddanii gadi fageessitanii gurbaa sa'aa kana maal hojii jaallatti silaa fatiyaan gurbaa okolee kana jechuudha. Gurbaa jaalala hin beekne jechuudha. Nama jaalala hin beekne hin jaallatina obboleeyyan kiyya nama jaallachuu beeku nama hammachuu beeku jaalladhaa. Yogguu jaallattan suuta jaalladhaa. Haganni onnee isaas ni kennutti onnee keessan hin kennina jala hin fiigina. Yeroo ammaa kan nafxanyaa nutti ta'ee jiru kan shamarree keenya dararaa jiru dhiiruma Itoophiyaati malee dhiira biraati. Dubarreen keenya maas hin tuffattee maaliif dhiira biraa janajjanti dhiira biyya biraa maaliif jaallatti? Kunoo nafsee namaa dararaa keessa gashitu lubbuu namaa dhabamsiiftu sin. So kanaafuu jaalala hin beektanii hammachuu hin beektanii. Jaalala namaan kennitu shamarran Oromoo jaalala hin beekanii jettan duraan. Har'a yeroo micittiin kun akkatti boossee burcuqqoo shaayii dirasii suura sana footoo isaatiin hojjisiiftee uffanni ishee suura isaa bichaadha. Manni ishee keessa footoo isaa duwwaadha. Mee kanarra maalaa gootume jaalalli kana caale jira? Meen inni nama akkamiitiin haadharraa dhalate miti obboleettiin qabu inni akkatti dararaa irraan ga'u fatiyaarraatiin. So kanaafuu irraa of qusadhaa namni jaalalaan hin mudanneen jiru. Hundi keessanuu jaalalaan mudamtanii jirtu dhiiras ta'e dhalaas ta'e jechuudha garuu ifan baane malee miidiyaa irratti. Kanaafuu jaallachuun fatiyaarratti hin baane irraa gattaa fatiyaarraati. Guyyaa rabbi jedhin ma fayyiti fatiyaan immoo inshaallah. Kanaafuu hatattamaan dhibeen ishee dooftora bira geera. Hin fayyiti. Cinqii keessan irra caalaatti cinqii tiktokii kanarraati micaa kana keelolesitti kan ajajayu arraba keessan jechuudha. Arraba tiktokii irraati jechuudha. Keessumaa maal jetti dhalaan tiktokii irra gadi baate dhiiraa boossii jetti. Bakka kan jaallachuu boosse nama jaallataniif yoo bu'aan rakkoo hin qabu. Maaliif rabbi biraallee ni argatti. Nama jaallattu boosse nama jaallattu faarsite. Akka keessan messengerii irraa kumaatama janajjanuu dhiiste fatiyaan nama tokko jaallatte nama tokko boosse. Kanaafuu jaallachuun fatiyaa irratti haaraa miti. Wal dhabuunis fatiyaa irratti haaraa miti. Nama jaalala hin beekne irratti dhaqxee kufte fatiyaan. Kanaafuu inshaallah cinqii keessan irraa dhiisaa cinqii keessan kan micaa kanayyuu jechuudha. Gara keelolesii dhuguutti kan lakkisayyuu. Arraba keessan tiktok irraa arrabsitan jechuudha. Abduu mobaayilii immoo tiktok irraa buusee viidiyoo dhalaa hunda achirratti caffartu. Miidiyaa irratti baasee gurgurataa jira. Maaliif kun ta'uu qaba garuu lifaatee abba tokko maaliif fuudhee kaameraan fuudhee walitti funaanee maaliif gurgurata viidiyoo uummataa? Maaliif kun ta'uu qaba? Kaleessa yeroo ishee dhibamte ani garuun sobdi natti fakkaate waanuma piraankii dalagtu natti fakkaate jette. Gaafa fatiyaan rakkatte tokkoon kee keessaa naqxee maal taate maal rakkatte obboleettii kiyya jettaniin jajjabeessine. Hammeenya keessan arraba keessan tutti cimsee micaa kana rakkoo keessaan ga'e har'a. Dhiirri Itoophiyaa jaalala beeka jettanii dhiirri Itoophiyaa osoo jaalala beekee darbaa hagana namaan ga'u guyyaa tokkoyyuu nama inni jaallatu guyyaa tokko maaliif qalbiin caba guyyaa tokko jechuun osoo jaalala beekee faandoo jaalala hin beekne dhaqxee jaallatte. Kanaafuu micittii ishee kaleessa miidiyaa gubbaarratti baaftee mana ishee miidiyaa gubbaarratti baaftee yaada ishee hundaa uummataaf ibsite irraa gadi bu'aa gandummaa waliin qodiinaa. Micaan yoo argee ta'e ishee yoo argee taate dirqama irratti duuluu qabdu dirqama irratti duula banuu qabdu
Mucaan maal balleessiteme yaada ishee mana ishee eegte yaada ishee hunda miidiyaa gubbaarratti gabaasiteef miidiyaa gubbaa barsiifte yaada ishee rakkinni kiyya kana jette sin immoo warreen jechuudha bitamtoonni jechuudha kan nafxanyaa nutti ta'e uummata Oromoo keenyatti yeroo ammaa kana waa tokko irratti duula banuu waa tokko irratti ilishitanii fiiguu so sin jechuudha bu'aan keessan namarratti duula banuu gandaan nama qooduu nama adda hiikuu nama diiguu ijaaruu malee diiguun beektanii bar kanaafu ilmaan tiktokii irraa qusadhaa ilmaan yuutuubii gurguddaa qabdan jechuudha filis suuraa Fatiyaa olii gaditti hin deemina warri kaayiroo jiran haa ibsan kan akka aslii kan akka reedii kan akka sabboonaa jimmaa tokkotu jirra kataatira jira faqaasaa najlaa badeef mubaarak hedduu tokko wajjin rakkataa jira wajjin cannaqamaa jira akka haadhaattis akka abbaattis akka obboleettitti mubaarak tasammaa wajjin baay'ee tokko rakkataa jira rakkoo jiru mubaarak tasammaa reedii adam aslii kana hundarraa ni baruu dandeessu warri kanaan achi warri biyyoota adda addaa jirtan yooma tokko fiduu hin dandeessan akkasumaan suura maxxansitanii maallaqa rannooshatinaa akkas rakkoo isheen keessa jirtu mubaarak tasammaa aslii reedii ibbatti sini himu warreen kaayiroo jiran jechuudha so warreen kanaatiin ala tiktok irraa ittiin qallaba intarneetii ittiin bitachuuf jettanii suura micaa kana ol dhooftanii gad dhooftanii irraa gattaa jiraa isheettuu hin taaneef har'a guyyaa ishee rakkatte ol dhooftanii gad dhooftu suura ishee gaafa duraa yeroo tiktok irraa buuftanii maallaqatti jijjiirattanii gaafa sana piraankii dalagdamoo dhuguma rakkoo si mudatee jiramoo jettanii maa furmaata hin gaafanne har'a garuu kaleessa isheen kerooressee dhugdennaa Fatii jettanii la dushtii duwwaan kun yaaki akkasi ishee dhageessanii kanaafu sheerii godhaa laayikii godhaa isiniin karadhu barra nama of dandee jiraatu beektanii kanaafu warroonni kaanii jechuudha waa'ee Fatiyaa oo maxxansitaniyyuu laayikii godhaa maalii godhaa jettu anis oromummaa yaada qabu ibse malee laayikii keessan dantaatti hin qabu bichaa sheerii godhaa haa dhageessu obboleeyyan keenya dubaraa warri biyya hambaa jirtan irra deebi'ee isinitti hima yogguu jaallattan suuta jaalladhaa balaa messengeraa fi balaa feesbuukaatu balaa iimootu Fatiyaa har'a rakkoorraan ga'ee galata rabbii lubbuun ishee nu oofee jira balaa kanatti kan dire eenyu messengeraa iimoo tiktokii kanaafuu jechuudha sababa kanaaf warra isheetti seenaa hambistee olte biyya hambaa keessatti jireenya biyya hambaati hooleeyyiin maalitti beekti jaalala hooleeyyiin fayyaa osoo jaalala beekte ilmoo namaa akkatti dararti hooleeyyiin kun hoola tayyuu dachaastee eeguun dandeessu jaalala maalitti beekti namatu jaalataa silkii baattee iimoo gadi buustee janajjantee jaallatti malee jaalala maalitti beekti kanaaf obboleetti kiyya Fatiyaa rabbi obsa siifaa kennu rabbi si haa maaru in kanaafu akkasiniin jedha jaallatamtootaa fi kabajamtoota warreen micittii kaleessa Fatiyaa irratti gadi baatee miidiyaa irratti haasofte isheerraa gattaa akkas gandummaarraa gattaa kan jaallate gurbaa Harargeeti jedhanii hin beeknu so micaan maal goote miidiyaa irratti gadi baaftee yaada ishee hundaa gadi baaftee haasofsiiste sin immoo gandummaa keessanitti qayyarattan warra gandummaan beela'u sin jechuudha beelaa dheedhiin kun jechuudha warra kutaan ol qoodu akkas kana fakkaatti dubbiin kiyya har'a booda walitti deebina inshallah waan baranaa kun dubbatameen dhibamu akkuma isaa wallaallee jirra bara baranaa kana jechuudha dhiiruma Itoophiyaatu nafxanyaa nutti ta'e nu dararaa jira amma